Yaa ashamaa nagaa jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtan maratti nageenyi koo isin haa qaqqabu isiniin jedha. Har'ammoo wanti nu barnoonni nuti qabannee dhufne jechuudha. Har'a feesbuukii keenya jala yeroo baay'ee jechuudha listii hiriyoota keenya dabalatee akkasumas immoo piroofaayilii nuti jeellaa godhannu yookaan yeroo na poosti gochuu yeroo nuti toluu diduu jechuudha. Piroofaayilii keenya san namoonni biraa akka nagarre ofii keenyaaf qofa jijjiirrachuudha. Akkamitti akka ilaallu waliin ilaalla jechuudha. Isin immoo warreen chaanaalii keenya maatii taatan akkasumas warreen immoo haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkuma galtanii firaawolaap jechuu hin dagattanii firaawolaapittuu sana booddee iddoo kanatti jechuudha ni argitu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya amma ka iddoo tachiin keenya akkamitti ariifata akkamitti hin suuta jedhee hojjeta yoo tachiin keenya nu wala ariifachuu dide adeemsa keessa iddoo itti ariifachiisu suutas akka jedhu. Feesbuukii gosa lamatu jira jechuudha. Feesbuukii isa kan bilbilarra jiru jira. Feesbuukii isa guddaa ni beektu namoonni. Feesbuukii isa kan hin beekne hin jiru jechuudha. Feesbuuk laayitiin illee jira. Feesbuuk laayitii irratti oromoffaan isinitti agarsiisa jechuudha. Feesbuukii isa guddaarra immoo ingiliffaa waan jiru jechaadha. Waliin ilaalla jechuudha. Kallattumaa nama gara barnoota keenyaa deemna jechuudha. Iddoo kana tuttu jechuudha. Iddoo sarara sadii iddoo gara olaantu jiru kana jechuudha. Akkuma sarara sadan kana tuttaniin jechuudha. Gadi sittu jechuudha. Yeroo gasittan siitingii sanda piroofaayilii kanarratti ni tuttu jechuudha. Akkuma isa tuttanii iddoo siitingii kana tuttu jechuudha. Iddoo as argitaniirtu siitingii kanarratti ni tunna. Egaa siitingii kanarratti akkuma tunneen jechuudha. Gadi buune jechuudha. Yeroo gabbuun iddoo kanatti argitaniirtu how people can find and contact you iddoo kana argitanii jechuudha. Iddoo kanarratti tunnaa jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya isa tokkoffaarra yeroo kana argitaniirtu akkuma tokkoffaarratti tunneen jechuudha. We can send you friend request jedha. Friend request kana beektu jechuudha. Egaa hiriyummaa kan nu gaafatu eenyu jedha jechaadha. Tokkoffaarratti argitanii everyone jedha. Isa lammaffaarratti immoo hiriyaa kootii kan jedhu jechuudha. Friends of friends kan jedhu kana argitaniitu yoo barbaadan everyone irra godhattu yoo barbaadan immoo hiriyaa kootii kan jedhu kanarra godhattu. Garuu everyone osoo ta'e bareeda jechuudha. Kallattumaan isa lammataatti dabarre jechuudha. Inni lammataa kun immoo we can say you friend list. Egaa friend list kana yeroo baay'ee hiriyaa isin qabdan jechuudha. Hiriyoota isin qabdan eenyutu beekuu qaba jechuun hiriyoota feesbuukii koo jala jiran jechuudha. Eenyutu beekuu qaba. Public beektu hundumtuu beekuu ni danda'a friendii. Egaa iddoo kanarratti ka sadaffaarra jiru kana argitaniirtu friends expect kan jedhu kanarratti yeroo tuttan jechuudha. Friendota filatamaniif hiriyaa filataniif jechuudha. Namoota filataniif as keessaa iddoo kanarratti tuqaa kanarratti tuttaniif jechuudha. Namoota filataniif qofa hiriyaa keessan jala galee kan ilaaluu danda'u godhachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa say more kan jettu kana ni tuttu jechuudha. Gasixxanii iddoo kanatti jechuudha. Only me egaa ni beektu jechuudha. Hundi keessanuu ana qofa jechuudha. Isin qofatu ilaala jechuudha. Namni biraa hordofuu hin danda'u jechuudha. Hiriyaa isin qabdanii haala kanaan sirreeffattu jechuudha. Iddoo kana isa sadaffaarra geenya. Isa sadaffaa kanarratti iddoo kanatti argitaniirtu iddoo kanatti jechuudha. Imeelii qabdu jechuudha. Imeelii isin feesbuukii keessan jala galfattanii jechuudha. Imeelii isin feesbuukii keessan jala galfattan akkuma isa duraa laal everyone friend of friend kan jedhu jira. Only me jettanii ofii keessanii jala godhachuu ni dandeessu. Akkasumas immoo kabiraallee filachuu ni dandeessu jechuudha. Kuni akkasittiin uumata jechuudha. Isa gara gadi kanarratti immoo argitaniirtu phone number you provided akkuma isa dura argitanii jechuudha. Akkuma imeelii sana egaa inni arfaffaarra jiru kun jechuudha. Inni illee akkasuma jechuudha. Only me jala godhachuu ni dandeessu. Egaa akkuma barbaadan isin fedha keessan jechuudha. Haala sanaan godhachuu dandeessu jechuudha. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya egaa isa dhumaa kanarra geenya jechuudha. Inni dhumaa kun do you want search engines outside Facebook to link to your profile. Egaa inni kun jechuudha jala galtaniis ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Ishee kana jechuudha. Ishee kanarratti jechuudha. Iddoo kanarratti yoo cuftanii jechuudha cufamuu qabu yeroo kamiyyuu. Kana cuftan jechuun
namoonni sarchii godhanii maqaa keessaniin isin barbaadanii isin argachuu hin danda'anii jechuudha. Isin riyyummaa isin gaafachuu hin danda'anii jechaadha sarchii godhanii isin barbaadanii. Kanaaf inni kun cufamuu qabu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya amma immoo iddoo poostii keenya itti ilaalutti dabarra jechuudha. Isa iddoo poostettu kanarratti tuttu jechuudha. Iddoo kanarratti inni jechuun suuraa keessan isa piroofaayilii irra jiru jechuudha. Egaa akkuma isa dura ilaalle jechuudha. Suuraa keessan isa piroofaayilii irra jiru jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha gara gadii kanarratti suuraa keessan piroofaayilii irra jiru jechuudha. Namootni baay'een akka ilaalan paablikii gootu jechuudha. Hundumtuu akka ilaalu akkasumas riyaan keessan qofti akka ilaalu yookaan immoo oonilii miirra godhachuu jechuudha. Gara gadii kana akkuma isa gara dura ilaalle jechuudha. Jechuun suuraa piroofaayilii keessanii jechuudha. Feesbuukii keessanii namoonni baay'een ilaalu yeroo isin poostii gootan namoonni baay'een akka ilaaluu fi isin qofti akka ilaaltan jechuudha. Isa lammataa kana immoo wiikaan yuur istoorii jedha. Istoorii kana jechuudha. Istoorii isin bilbila keessan jala istoorii bilbila keessanii jala jechuudha. Eenyu haa ilaalu? Paablikii namoonni hundaa ilaalan, hiriyoonni keessan haa ilaalan, akkasumallee kabiroos godhachuu dandeessu jechuudha. Kana jechuudha. Kuni kana amma immoo kallattuu piroofaayilii keenyatti deemna jechuudha. Piroofaayilii keenyas akkasuma fakkeenyaaf haayiskuul maal kan jedhutu jira jechuudha. Magaala keessa jiraattu akkasumallee magaalli keessa jiraattu kunillee akkasumas mallattoo qalamaa kan fakkaatu kana ni tuttu jechuudha. Akkuma dursa ilaalle jechuudha. Gara gadiitti gad dhuftu jechuudha. Ediitii gootu. Egaa akkuma ediitii gootanii iddoo kana jala argitaniirtu oonilii kan jedhu irra jira kiyya. Amma fakkeenyaaf ni filattu sana booddee iddoo kanatti gabuutanii seef gootu jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kana argitaniirtu paablikiin jira, fireendiin jira, oonilii akkasumallee filachuus ni dandeessu jechuudha. Eega kana filattanii fixxanii jechuudha. Iddoo kanatti gabuutanii seef gootu jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan sirreeffatan akkasuma mallattoo qalamaa iddoo kana jirtus argitanii haayiskuulii keessanis akkasuma magaala keessa jiraattanillee filachuu dandeessu jechuudha. Kun wal fakkaataadha waan ta'eef iddoo kanatti haaluma kanaan filachuu ni dandeessu. Kabajamtoota hordoftoota keenya amma Facebook laayitii ni beektu jechuudha. Baay'een keessan namoonni hin beekne jiru jechuudha. Ni beektu jechuudha. Baay'een keessan Oromoofa fayyadamu laayitiin Oromoofaan sirriitti hojjeta jechuudha. Galanni hayyoota keenyaaf haa ta'u jechuudha. Galanni akka ija nu banatti ija saanaa banuuti galata hayyoota keenya otoo nu raaffanne jechuudha. Facebook laayitiin Oromoofaan hojjeta jechuudha. Tarii namoonni hin beekne yoo jiraattan akkamittiin Oromoofa jala akka galfatan isinitti agarsiisa jechuudha. Kallattumaan egaa Facebook laayitii kana jala galle jechuudha. Baay'ee salphaadha afaan keenya waan ta'eef jechuudha. Egaa sarara sadan iddoo kana ni xunne jechuudha. Akkuma isa xunneen siitingiin ni jira jechuudha. Siitingii jala jechuudha. Laanguuji kan jettu jirti jechuudha. Laanguuji kan jettu kana argitaniirtu ishii irratti ni xunne jechuudha. Egaa laanguuji kan jettu kanarratti akkuma xunneen afaan Oromoo iddoo jedhu kana argitaniirtu afaan Oromoo kanarratti xunne jechuudha. Egaa akkuma afaan Oromoo irra galfanneen duubatti nu deebisu jechuudha. Ammallee sarara sadan kana xunnee itti deebina jechuudha. Sana booddee qindaa'ina naannawaa kan jedhu kana argitaniirtu ni xunnaa jechuudha. Egaa akkuma isa xunneen jechuudha gadi buuna jechuudha gara gadiitti jechuudha. Maateenya kan jedhu kana jira jechuudha. Maateenya kanarratti ni xunna jechuudha. Egaa siitinguma isa duratti irratti ilaalle sana jechuudha. Eenyutu maxxansoota kee CH arguu danda'a? Siinal eenyutu arguu danda'a? Banamaa jechuu dandeessu, hiriyoota jechuu dandeessu, irraa kanaaf ebeelebel irraa kanaaf filtanii jechuudha. Hiriyaa filtanii hiriyaa muraasaaf eeyyamuu dandeessu jechuudha. Sadaffaa irra jiru kana akkasumallee hiriyoota murtaa'oo akkasuma hiriyoota murtaa'oo jechuu dandeessu. Egaa ana qofa jechuus ni dandeessu jechuudha. Inni filannoon kan keessan jechuudha. Akkasii jechuudha. Kana kanaan kan sirreeffatan. Egaa gara gadiitti immoo jechuudha. Maxxansiiwwan kan eenyu ilaaluu akka danda'u daangessedha. Maxxansiiwwan kan eenyu ilaaluu akka danda'u daangessedha. Namoota fuulota fi tarreeffamadha isa iddoo kanarratti argitaniirtu jechuudha. Iddoo isa sadaffaa barreeffamoota barraa'anii jiran kana sadaffaa irratti jechuudha. Namoota fuulotaa fi tarreeffama ati hordofaa jirtu eenyutu ilaaluu qabaa jedha. Egaa namoota ani hordofaa jiru jechuudha. Yookaan hiriyoota kan ta'an akkasuma isa kanallee akkuma isa sanii gootu jechuudha. Filannoon kan keessanii jechuudha. Egaa afaan keenya waan ta'eef galanna hayyoota keenya hin badin jechaatuma ni beektu jechuudha baay'een keessanii. Ishii dabalatee immoo iddoo kanatti seenaawwan kee ilaaluu kan danda'u eenyu?
addeessedha iddoo kanatti egaa filannoon kan keessan jechuudha akkuma isa sanaati hundaaf banaadha seenaan koo jechuudha egaa akkasumallee mata duree qaba jechuudha iddoo kanatti immoo gadi buutanii jechuudha akkaataa namoonni ittiin si arganii fi si quunnaman jechuun namoonni ana quunnamu barbaade jechuudha eenyu gaafii hiriyyummaa siif erguu danda'a hunda yeroo ta'e yoo baay'ee hunda yoo ta'e wayya jechuudha ni beektu isinis gaafii hiriyyummaa jechuun feesbuukii kee jalatti jechuudha egaa hiriyaa kooti jechuun dandeessu inni filannoo kan keessan jechuudha iddoo kanatti immoo jechuudha gadi bu'ee tarreeffama hiriyoota keetii eenyutu ilaaluu danda'a kan jedhu kana isas ni filattu jechuudha ana qofa jechuun dandeessu haaluma sanaan jechuudha akkuma isa duraate jechuudha eenyutu imeelii ati dhiyeessite fayyadamee si quunnamuu danda'a iddoo kanatti jechuudha ni beektu baay'een keessan hundas jechuu ana qofa jechuun dandeessu jechuudha akkasuma iddoo kanatti illee gadi bu'eettoo eenyutu lakkoofsa bilbila ati feesbuukii keetti irra galfatte hordofee na quunnamuu danda'a isas filannoon kan keessan jechuudha akkuma sana humna barbaachisaadha taayimlaayinii jalatti yeroo baay'ee kan feesbuukii keessan jalatti dhiifamu hin jira jechuudha isin poostiin godhe isa akkasii jechuudha inni kunis egaa filannoon kan keessan jechuudha akkuma sana wal fakkaataadha baay'ee odeeffannoo keedha jechuudha guyyaa dhaloota kee eenyutu arguu ilaaluu danda'a yeroo baay'ee feesbuukii keessan jalatti ni argitu yoo ta'e guyyaa isin bantan gadi buutanii dhumarra guyyaa isin bantan irraa kaasee guyyaa dhaloota waan akkasii kun ni jira jechuudha isa akkasii kana dhokfachuudhaaf banamaadha hiriyoota waan akkasii jettanii ana qofa jechuun ni dandeessu jechuudha akka namoonni biraan ilaalle egaa haala sassanaan jechuudha kan sirreeffachuu dandeessu iddoo kanatti ibsituu fi iyyaafachuu iddoo kana ni jala ni galle jechuudha iddoo ibsituu fi iyyaafachuu jedhu kana jala akkuma galleen ilaalii fi qoodii jedha jechuudha eenyutu ibsa dhuunfaa kee irratti maxxansuu danda'a isas ni filattu jechuudha akkuma isa dura ilaalleet jechuudha egaa afaan keenya waan ta'eef baay'een keessan ni beektu jechuudha kanneen maxxansa namoonni biroo ibsa keerraa arguu danda'an eenyu maxxansoota koo jechuudha kanaan gadhiise poostii kanaan godhe hunduu ilaaluu ni danda'u ana qofa jechuu ni dandeessu jechuudha akkuma duraa sanatti filattu egaa afaan keessa waan ta'eef baay'een keessan ni beektu yaada eeruu jedha iddoo kanatti ibsa keerratti maxxansoota jiru eenyutu arguu danda'a egaa siitingiin kun murteessaadha jechuudha dursitanii isin asuma jala galuu baruudha malee azzalaan ni sirreeffattu yaada jechuudha ammallee dhumarrallee irra isin deebi'a namoonni baay'een yoo xuxxunne nu jalaa badaa jettanii warree sodaatantu jiru jechuudha egaa sodaa dhiistanii afaan oromoffaatiin baay'een keessan akka hojjetu ni beektu garuu warreen immoo jala galfachuus iddoo isaa wallaaltanii teessanii jirtu jechuudha egaa baay'ee salphaadha jechuudha siitingii bilbila keessanii jala sarara sadii kana tuttanii ni galtu jechuudha sarara sadii kana akkuma tuttaniin gadi buutu jechuudha akkuma gabbuu ta'e iddoo kanarra argitaniirtu iddoo laanguujii jettu kana jechuudha iddoo laanguujii kanarratti ni tuttu jechuudha akkuma laanguujii irra tuttaniin jechuudha egaa akkasin sarchii gootanitti kan abbaa hundaatu mata dura jira yaada afaan oromoo kan jedhu ni jira afaan oromoo sanarra galfattu jechuudha egaa akkuma afaan oromoo sanarra galfattanii idduma ammaa sanitti deebitanii tuttu jechuudha akkuma isatti tuttaniin salphaadha jechuudha amma kana isinitti argisiise qindaa'ina naannawaadha yookiin ingiliffatti bartanii illee isin rakkisuu danda'a tarii afaanumti keessanuu deebi'ee dursa afaan ingiliffaatiin baay'ee fayyadamaa waan turtaniif qindaa'ina naannawaa kan jedhu kanarratti ni tuttu jechuudha qindaa'ina naannawaa kanarratti erga tuttanii akkuma dursa isiniin jedhe maateenya iddoo kana jala sirreeffattu jechuudha waa baay'ee sana booddee maateenya taanee immoo ibsituu fi iyyaafachuu kan jedhu kana jala sirreeffattu jechuudha egaa azzalaa sirreeffattu jechuudha egaa kabajamtoota hordoftoota keenya isin immoo laayik sheer gochuun dagatinaa warreen maatii ta'an akkasumas immoo warreen chaanaalii keenya faaraa taatan jechuudha sabskiraayib gochuu hin dagatinaa akkasumallee mallattoo bilbilaa sana xiqqoodhaan viidiyoon keenya yeroo akka gadhiisnu akka isin bira ga'u gochuu hin dagatinaa isinin jedha egaa fayyaataa nagaataa